uumamarraa dhaalle waan ta'eef uumamarraa dhaalte wagguu jettu Oromoo malee aadaa waaqeffataadhaan ni jira isaa waan uummata biraa bira hin jira bifatu garagara malee. Eenyuufaa bira jira? Indii biran jira tokkoffaa. Indiin bar sa'a waaqessaa bar sa'a keessa waaqni buufatee jedha akkuma kiristaanni nama keessa waaqni seenee jedhu kana warri hindoozii miidhaa bar sa'a keessa waaqni buufatee jedhanii sa'a fi qotiyyoo uumama kanneen jala deddeemanii sagadanii fi bar. Nuti amma waaqeffataa jechuun waaqa biraan qabnu beekadhu. Bakka itti baanu saniif yeroo itti baanu san amma amantaan musliimaa maali garaagarummaan yeroodhaan salaatu rabbi tokko choomsu ergamaan karaa ergamaan jedhe hordofan karaa ergamaan jedhe deeman ka islaamaati. Okay. Ati ammoo akkaan keetitti eenyutu ergamaan keessan eenyu ka rabbi isinitti himee jennaan akkana nagabbara isinin jedhee rabbi isinitti dubbannaan ammoo rabbiin dhuunfaan isinitti dubbateetiin akkana waaqessa isinin jedhe. Hin qabnu jechuun hin qabnu waan ta'eef aadumaan bulgalaa. Aadamaan gimboota baanee waaqeffannee malkaatti baanee odaatti baanee rabbi kadhanna. Kan kadhannu sunillee rabbuma. Eenyutu achitti nu baa isinin jedhe odatti naa bahaa malkatti baa kanadhaa isinin jedhee rabbitu isinitti dubbate moo ufumaa keessanii yaadummaan namni yaaddaniitumaan sammumaan itti deemtan. Yaa nuti namni guddaan godheetuma goona malee rabbi waan nuun jedhan qabu. Akkamitti namni sammuu ofiitiin deemasa? Rabbiin isin uumee kee akkanumatti akkuma horiitti nama gadhiisa moosa? Waan tokko suuqa jeelfamu hidhamaan kenniin akkana godha akkana waaqessa akkana godha osoo hin jedhin. Inni silaa jechuun barachuu sirriidha. Nuti laal waan irraa orgamu jira waan sirna waaqeffataa keessatti waan irraa orgamu sagaltu jira. Urda. Nagetta. Tidak walan. Waan irraa orgamu jira laal tamma sirna. Waan irraa orgamu jira waan ta'eef waan safuu ta'eef waan dogongora ta'u akkuma isin halaal haraama jettan kana waan adda baafnee addaan organu jira. Eenyutu dhoowwa isinin jedhe eenyutu dhoo kun dhoorgaadha kun haraama kun ammoo hayyamamaadha eenyutu isinin jedhe. Namni nuun jedhan jiru ka aadamaan jira wanti akkana. Aadamaa wagguu jettu maal aadaani waan namni wal gaheetiin bar wanni akkanaadha akkanaa ta'u jedhanii wal gorsaniitti deeman malee aadaan waan rabbi biraa dhufeedhaa miti. Akka yaada keessanitti deemtan jechuudha gabaabbinnatti. Kuma mataa keessanii dhufetti kun haa ta'u kun hin ta'in jettanii deemtan malee rabbiin biraa wanni isinii dhufe tokkolleen hin jiru jechuu. Tole? Inni kun dogongora Yesumaanuu sitti himaatiyani. Islaamummaa keessatti kan harama godhu rabbi akkuma akkanatti yoo ilaalteeti kan wanni kun dhoowwamaadha. Uumama isaa keessa nam tokkolleen dhoowwama jedhee dubbachuu fi hayyamamaa jedhee dubbachuun mirgan qabu. Wanni kun dhoowwama kan jedhu rabbii tokkicha. Wanni kun hayyamamaa kan jedhu illee rabbii tokkicha. Kan gabbaramu rabbii tokkicha. Dhugaadha waaqeffataan rabbiin tokkicha jechuun isaadha sirriidha. Isa kana muslimni mormu dubbii dhugaati. Laakinnahu garuu ammoo waan karaa biyyootaati rabbiin wanni kun dhoowwama wanni kun ammoo hayyamamaadha jedhee dubbate malee namni lafaa ka'eetiin lafumaa isaati lafaa ka'eetiin kun dhoowwama kun maal jechuun hin ta'u. Rabbiin Quraana keessa wagguu dubbatu ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سيقلتي إن الذين يفترون على الله الكذب لهم عذاب أليم جريت دبة رب سبحانه وتعالى. إسن وان جتشي سين دبين كيسان إسن دبة الرب وكيسان رافوتاني وان يكون حياما ما وان يكون وما رنجرنا والرب براسنة النفني لتفتروا على الله الكذب وان كجيب رب الركا ورابجج أكا والرب وان سندو وما قده يوكا وان كان حياما قده والرب نفساتي دو وما دا وان يكون حياما رنجرين لفاك أفتاني وفي كيسان دبتنا warri rabbi irratti dubbii kijibaa kijibu rabbiin kana jaalata rabbiin san jaalata jedhee osoo rabbiin ittiin dubbatiin osoo rabbiin beeksan godhin lafaa ka'eetiin dubbatu qixaata qaban jiru akhiraa keessatti jedheetiin dubbata qixaata laalessaa jechuudha. Sigaltee kanaafuu akkasiin jedhe kana wannaani rabbiin tokkicha
dhuguma garuu karaa nabiyyootaatiin waan dhufe fudhachuu qabda malee. Waan karaa nabiyyootaatiin dhufe fudhachuun waan Oromummaa balleessuudhaa miti. Fakkeenya an Oromoodha. Muslima Oromooti. Oromoof ni dubbadhaa Oromummaan illee dhiiga kiyya waan ofirraa waakkadhee baasuu danda'uudhaa miti. Waan Rabbi ittiin na uume. Oromiyaan lafa irra jiraadhu. Oromoon saba kiyya. Oromummaan dhiiga sigaltee nasabummaadha. Namni Oromoo kamuyyuu bakka akka saba kiyya jedheetii yaada jechuudha. Bakka argetti ni qarqaaraani kamiyyuu haa ta'uti ni qarqaaraani bira dhaabbadhaa afaan tokko dubbanna kuni waan jiru. Laakiin muslima ta'uu waan kanarraa nama dhoowwuudhaa miti. Okay? Muslima ta'uun waan kanarraa waan nama dhoowwuudhaa miti jechuudha. Waan nama kanarraa nama baasu miti. Oromummaarra nama hin baasu. Dabalataan ammas ammoo ideoloojiin tokko jira kan warroonni musliman tahin namoota jidduutti facaasan. Sunis maalidha jennaani? Islaamummaan kun Arabatti nutti dhufee kan jedhan. Arabatti nutti dhufee kan jedhan. Araba aadaa Arabaati kan jedhan. Islaamummaan aadaa Arabaati miti. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam aadaa Arabaa faallessanii waan dhufanii fi Arabdoonni itti kaanii Nabi Muhammadin ajjeesuudhaaf yeroo hunda kaachaatiin turan. وإذ يمكر بك الذين كفروك ليقتلوك أو يخرجوك جريتين دبتا أكا سباسا نفجتش وكان أكا سيأجيسا ويتا ورّي كفران ست ملت أنجدان نبي محمد أجيسو يروه الدو يالاتين تران أكا إسان أجيسا أكا هيداني فأكا مال قراني فجتشون سمام نسامارين هذا عربا هذا كينيا فالي سجران هذا أبوتا كينيا فالي سجران Nabi Muhammad alayhi wasallam aadaa Arabaatiin dhufne aadaa Arabaa ka isaan qabatanii deemaa jiran waan fofokkata Rabbi garitti waan biraa gabbaru waan mataa isaaniitiin oofan olii gadi jechuudha. Kana guutuu diiganiiti jechi Rabbiidhaa isa kana qabadhaa jedhaniin. Arabni illee qabate namni Araban taane illee qabate. Amma saatii kanatti addunyaa kanarratti yoo ilaalte muslimni irra caalaa warra Araban ta'in. Arabni parsentii 20 qofa muslimtoota addunyaa irra jiran keessaa. Muslimtoota addunyaa keessa jiran keessaa Arabni parsentii 20 qofa. Sigalte Araba guutuu walitti qabde Muslim Itoophiyaa keessa jiru guutuun ga'u. Araba guutuu Saudii walitti qabi Saudii fi akkasumallee ammoo Qatarii fi wala Dubai wala kada kan Araba guutuu walitti qabde Muslima Araba walitti qabde saati kana Muslim Itoophiyaa keessa jiru qofan ga'u. Okay? Namni xiqqoo si duniyaa argattee nan ittiin beekamte malee baay'inaan Muslim Itoophiyaa keessa jiru ga'u. Araba guutuu walitti qabde jechuudha. Muslim Itoophiyaa keessa jiru tuyyuu baay'inaan namaatiin irra caala. Maaliif siin jedhe Arabni Saudii keessa kan jiru amma miliyoona 18 qofa. Dubai akkas. Dubai keessa miliyoona muraasa. Yungeessu. Sigalte Filistiin kunni hundi isaatu biyyoonni kunni guutuu miliyoona 10 gadi fa'a naannoo saniin jechuudha. Kunni hunda walitti qabdee miliyoona 50 ta'an. Miliyoona 50 ta'an. Muslimni Itoophiyaa keessa jiru ammoo miliyoona 50 ol. Okay? Kanaafuu Arabni aadaa Arabaatiin illee miti Islaamummaan Araballee miti qaama isaatii kanatti irra caalaa hordofaa jiru. Warra Araban taane jechuudha. Warra Araban ta'inidha kan irra caalatti hordofaatiin jiru. Sigaltee Eeshiyaa qabadhu, Afrikaa qabadhu, Itoophiyaa wal qabsiisi, biyyoota garagara qabsiisi, ummata addunyaa irra jiru keessaa Arabni parsentii xiqqaadha. Irra caalaan warra amantaa warra saba biraadhaa ta'anidha jechuudha. Walii galatti alaa kulla siin jechuu barbaade Islaamummaan aadaa Arabaa osoo hin taane waan aadaa fokkataa isaan keessa balleessee karaa Nabi Muhammadin alayhi wasallam ergaa Rabbiidhaatti dhufteedha. Ergaan tun ammoo nama hundaafuu tolti. Oromoo illee ni kabajjiti malee ol fuuti malee hin xiqqe. Ayyee dhugumaani ayyee gaafii gaafadhu rakkoon qabdu gaafii. Namni kun maddi isaa ilma namaa kana hunda Aadam irraas dhufee miti. Asuma taa'ee salaati. Waa namaan dubbate hayyee dubbate. Aadam irraa dhufe alayhi salaam. Ilmi namaa kun Aadam irraa dhufe. Aadamiin kuni Musliima moo Kiristaana? Aadam Muslima nama Rabbiin tokkicha jedhee akkuma ati jettu kana ajaja Rabbiidhaa fudhachaatiin ture. Waan malaayikaan dhuftee itti himtu waan inni barsiifame waan Rabbiin isa barsiise ittiin bulaatiin ture jechuudha. Kiristaanaa miti. Kiristaana jechuun bari amma ideoloojii kiristaanaa kam yoo gaafate kiristaanni amantiin kiristaanaadhaa bar amantii namni akkanatti himuudha malee waan namaaf galuudhaa miti.
abbaan ilma qaba abbaa ilma hafuru qulqullu sadan kun tokko erga sani deebanii abbaan kunuu fi ilmi kunuu tokko walitti achi buusii kun dhalate kun hin dhalanne achi dhaqii kaan gubbaa kaan samii kaan achiidha waaquma ibsi yoo jette kiristaana nama saatii kanatti kiristaanni waaqa ofii ibsachuu danda'u hin jiru osoo loliin osoo hin dallaniin bashannanee kiristaanni waaqa ofii ibsachuu danda'u hin jiru maaliif jennaan waaqa olii gad baxaabbatanii fitan waaquma ibsuu namni waaqa ibsachuu hin dandeenye amantii qaba jedhee dubbachuu danda'a. Ati fakkeenyaaf amma waaqeffataadha waaqaan ibsachuu dandeessa karaa gabaabaadhaan eenyullee si mormuu hin danda'amu. Waaqeffataadha ammaati waan biraa yoo dhabdee fakkeenyaaf nabiyyitti amantu dhugaadha waan biraa yoo dadhabdeeyyuu waaqaan ibsa yoo siin jedhan waaqa tokkicha qabaanii asii ol jira si galtee inni isa tun arga malee ani isaan argu yoo ati jettee dubbatte namni si mormu jiraam namni si mormu hin jiru naaf hin galle namni siin jedhu jira. Injiru namni sinaaf hin galle siin jedhu injiru. Addunyaa kanarra bakka feete deema. Waan keessa jira jedhanii hoo nama gaafatanii seera waaqeffataa keessatti maal jedhanii namaa deebisanii waa'ee haqa taakkuu quba keetii agarte birkii quba keetii kana daran sitti dhiyoo jira. Samii jira jenna. Beekumsa isaatiin jedhani beekumsa isaatiin bakka hunda jira. Beekumsa isaatiin dandeettii isaatiin bakka hunda jira laakiin ufii isaati ammoo gubbaa jiraa jedhan ijaaniin argamuu jedhanii amanan waaqa ijaaniin argamne jedhanii amana waaqeffataan amma waaqeffataan waaqaan keebsadhoo jettee waaqa ibsachuu hin dadhabu faranjii bira dhaqee ibsadhoo jedhaniin waaqeffataan dhaabbatee waaqa ofii ibsachuu danda'a garuu kiristaanni dhaabbatee waaqa ofii ibsachuu hin danda'u sadarkaa sanirra hin ga'u sababni isaa maaliin tokko gubbaa kaa'a samiirra tokko immoo gabbu'ee intalawii keessaan dhalatee Maryamta jedhamtu keessaan jedha tokko jidduu kana deddeemaa jedha jarri kunniin sadiinuyyuu walitti tokko jedha achi kaasee addaan baasa gaafa barbaade addaan baasaa gaafa barbaade walitti deebisa yoo barbaade nama tokkicha nama Maryam irraa dhalate waaqa guutu nama guutu siin jedha yoo barbaade waaqa siin jedha yoo barbaade nama siin jedha akkamitti dadhabee ati jettee nama siin jedha akkamitti akkana ta'ee yoo jettee nama siin jedha akkamitti beela'ee nyaatee dhugee ilma dhiiraa akkamitti ta'ee yoo jettee nama siin jedha yoo achi deebi'amu waaqa isuma kanatu waaqa siin jedha. Waaqa ibsuun akka kiristaanatti jabaatu wanni guddaan kiristaana dhibu waaqa ibsuudha. Waaqa ibsuun danda'an. Dallanuu malee yoo dallananii bakka hafuuraan siif gala yoo jedhan malee abadan waaqa ibsuun danda'an. Amma osoo atuyyuu gaafatte bira taa'imee gaafadhume tokko jesii seensi ta'uu barbaada. Waaquma ibsuun danda'u kiristaan. Kiristaan kam waaqa ibsuun danda'u guddaa fedhe haa ta'uti. Si galtee? Saahiba wal morminee maal laan jedhe saahibni sanbatta maarii waan jedhamu yiti. Sanbatta maarii jechuun barataa guyyaa guyyaan waa'ee amantaa baratu jechuudha. Maal jedhaa waaqni sadiin kun jedha waaqni sadii ilma abbaa hafuura qulqulluu waaqaa jedhan. Inni jechuun kun immoo hojiin isaaniitu sadeen isaaniitu tokkomaa jedhan. Isaaniititti illee jechuudha. Siigalee reewwayita akkasiin jedhu san? Sadeen isaanii. Naan galle kaa akkamitti naa galuu egaa tokko yoo ta'e tokkoma. Sadi yoo ta'e kun sadarkaa haganaa qaba. Tokko hanga 25 bulcha. Tokko hanga 50 bulcha. Tokko hanga 75 bulcha jedhamee deebiin itti kennamuu qaba laata. Gaheen sadiinutu adda addatti beekamuu qaba. Galee? Yoo tokko jedhanillee bifootan waan ittiin tokko ta'u hojiidhaan tokko ta'u amriidhaan tokko ta'u ajaja adda addaatiin tokko ta'u kanaan tokko ta'u jedhanii himuudha. Yoo sadanuu gargar qabaatan